السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتو تخينيا بكا جرترتي ناقيا في فياك أبدني الحمد لله. إيجا أرانتنا نما بدي بربادو أنا نما بدي بربادو أنا نما بدي نوجني بربادني لا نيجرتني موغن نما بدي بربادو أنا أنجي أنيو يوكا يتنتاتي نمني بدي سون أنيو نما توكوجرا نما وتا نما كيسان نما أفر نما شاني بدي جراجو نما شانم بدي جرو خنا نوجي بربادو قبضنا ما يسن إيشني قلامتي لا لما نما شانن كان نوجي بربادا مقا خانان فيتمو هندوفتني نما شانن سني هندوفتني يتا إيش جيرانغا بكي سان جيران كوفا دمنا جراما بكي سان جيران إيش بكي جيتني أسبا يوخين مقا خنا فيتا إيه ناقرتني ميما مقا خانا فيتن جتشو سني جلامتي مقا خانا فيتني جتشو سن أنيو فين توقفا مروشو أي سجرة مروشو أي سجرة يخاو صفوان محمد اتياسولان ياسين أورون أي سجرة يوخين أمو ياسين نجاش أي سجرة ها أيسا قطن إسان إيجا بيجلني ما رجعوا رجران أيسا قطني بقى إسان قطني ما صدفان كوش فايف شو تخبيتا محمد جتشو محمد ديراس ديرا قربا ديرا متر لماسن خم متر لماسن أيسا قطه سنة تياسو دانا ماس قربا تكوجر قربان أسرع أين مكان سا يوتيوبر يجو ها توكو بدي جرا أماس أما نما ميك نما فريمتي توكو أماس يوتيوبر سومي شو خجانينس خارن نخوت نجار إساس بربادو دفن الرانتا ها akkasuma wajjin Usmaan tokko ammas YouTuber isaan kun YouTuber Yamanirraa ka'anii biyyatti galanidha. Dur ijoollentu waan adda addaa dalaguudhaan diraamaa adda addaa dalaguudhaan waan adda addaa dalaguudhaan beekamti akka isinuu beektan jechuudha. Gaafa Yaman jirtu san ijoollentu eega biyya galte eessa kutte maaliif diraamaa dalaguu istiyoo haa namni biyya namaa jiru biyya galuu hawarri ala jiru biyya galus daatu fi YouTuberoonni sanoo qotanii eessa qotanii eega biyya qotan dhabamanii eessa qotanii bakka seenan hojii barbaada as ba'u baannaan muka kanaan isin baasalaan muka kanaan sumeeshaw takka kush 5 marrushaw waan yooroo akkasuma Usmaan jarri afran kun jarri shanan kun jechuun biyya galanii waan isaan godhu jiran eessa akka qotan bakka jiranii as ba'uu qaban hojii isaanii eenyuuf dhiisan dalagaa daawwattoota dila isaan daawwachuu ture san haay eenyuuf dhiisan dirretti amma dalaguutti hin jiran dalagaa akka duraan dalagu jiranii dalaguutti hin jiran jechuu jarri eega isa kutan eega karaa biyyaa kanatti garagalan karaa biyyaa kana eega kutan jarri sun waan godhu jiruuf hin beekne badanii jiranii dhabamanii jiran kanaaf jecha dhufuu qaban amma dukkana kana keessa laal mukkeen kana keessa ulee tana qabanne isaan barbaadu daawwattoonni namni dilli sun taa'aa isaan eegu jira waan ta'eef isaan dhufanii as ba'anii hojii isaanii eegaluu qabanii bakka jiranii kushfaayif Usmaan isin faan gaalaal hanga jarri kaan illee xiqqoo mul'atu isin lamaan faan eega biyya tana galtan numa isin baatan eessa kuttan isin daawwattoonni dilli isin eegu ture Yamanitti akkasitti dalaydanii fi bashannansiisan san isin eeguutti jiru. Haay isin biyya galtanii biyya maqaa balleessuu keessan immoo maal jechuudha? Namni biyya gale dalaguu hin danda'u, namni biyya gale humaan dalaguu, namni biyya gale haalli mijaa'uu fi biitii hamtuudha. Biyya teenya maqaa arrabsuudhaaf isin amman tana. Biyya tana dalaguun hin danda'amu jechuudha moo eega biyya tana galtan maal godhuu jirtan? Asbaatanii maaliif hin dalayne
eenyuuf dhiiftanii dalagaa teessan eenyuuf dhiiftan kanaafuu as baatanii hojjechuu qabdan jechuudha hojii duraan ittiin beekamta san hojjechuu qabdan biyya teessanii galtan wanni isin daankeessu hin jiru wanni isin dhorku takka hin jiru maaltu isin daankeessa dalagu eenyu isin dhorka nama isin dhorka jira hin jiru kanaaf as baatanii hojii teessan ittiin beekamta san hojjechuu qabdanidha daawwattoonni isin eegu jira akka isin beektanii laal daawwattoonni laal tattaa'ee isin eegu jira laal kana ta'aniiti isin eegu jira daawwattoonni qootaa isin warri biyya galtan maaliif dalagaa dhiiftanii maal godhu jirtanii ni agartanii mila jirma kana laal bishingaan tuma biyya teenyatti bishingaa uudatti jechuun bishingaan tuma fakkaata lama kanaaf ni agartan laal kanaafuu isin hojii sana dhiiftanii waan jirtaniif mukni kun isin barbaada dhufe waan ta'eef itti gaafatamummaa hojii teessanii irratti deebitanii hojjechuu qabdanii dhageessanii miti asirraa guyyaa meeqa isinii qabna daawwattoota keenya warri kushfaayifii fi akkasuma Usmaan maal jaa chaanaalii himaa isin beektan Usmaan mucaa qallaa fi mucaa dheeraa isin galeemti ijoolleen san karaa isin qottee nagarree barbaadaa fidaa kanaafuu guyyaa meeqaan isinii qabaa osoo muka kanaan bakka isin jirtanitti hin dhumne duratti qophaa'uu qabdan guyyaa meeqaan isinii qabaa guyyaa 7 takka khalaas 7 takka isiniif hin qaba 7 kana keessatti hojii babbareedduu dalaydanii waan gaggaarii dalaydanii as bahuu qabdan isin wani dhaamsa kana isin dhaamnuuf wanni kana dhufneef maali namni biyyatti galee waa hedduutu irraa eegama namni ala jiru sirra fakkeenya laallata haala jiru jechuudha sirraa fakkeenya laallata maaliif isaan sunu maal dalagu jira laata yoo ati biyyatti eegalte waan babbareedu dalaydee hojii sen fuul duratti ka'uuf taate seedaa biyya galuun kabiraatu ni hamila jechuudha gara biyyatti galee waa dalaguudha ni hamila hoggaanii fi hagalee dhabame galleen utoo maal goona jaa jechuudha kaafi nuti akkuma isaa dhabamna ammoo rakkoo isaan dhabamsiistee tu jiraa jaanii shakkanii namni silaa biyya namaa jiru san silaa biyya isaa galuu fedhu san kanaaf hin galle jechuudha kanaaf daawwattoota keenya kaasin daawwataa jirtan salaamtan tanya ta'oon irraa buqqaate isin haa geessu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isin jecha egaa daawwattoota keenya kuni maali dhuguma jirtu jechuudha eega biyyatti gallee humaa hojjechuu hin jirru waan ta'eef as baanee waan dursulaan duraa eegamu sana hojjechuutti waan hin jirreef arra booda as bahanii hojjechuu qabanii yuutuubaroonni Yaman akka beekamutti gaa wantoonni isaan dalagan wantoota gamtaa jaalala wal jaalachuudhaan wantoota adda addaa warra hojjetudha yuutuubaroota Yaman jechuun fakkeenyota yuutuubaroota biyya hundaati jechuudha maaliif waliigaluu keessatti wal ta'anii wal jaalaan hojjechuu keessatti sadarkaa tokkoffaa ta'uudhaan beekaman kanaaf gaa eega biyya galanis walitti dhufanii bakka isaanii mijjoo takkatti wal gahanii hojjechuudha qaban hojii bareedaa boonsaa hadurochaa turan san hojjechuu qaban jechuudha wanti takkallee isaan daangeessuu hin qabdu kanaafuu gaa kuni dirqama warra biyyatti galee jiruuti kanaaf nuti gara biyyaa ni galla isinirra laallanne yoo isin dalaguu baattanii ammoo akkuma ammaa dhabamtan kana dhabamtan خلاص نتسين قلب بجتي ما لقوا نقل بيت دلقا أنا ما كنتو أنا بيتي نحن بيجعلين دلقوا نرفع أكس جان جتشو اسمي كلامتي أكس جنة جتشو خنافو اسم وري قلتني جرتن وجيب بريدة تربية خنابودة أسباستني أكستي دعوتوتا خيسن إيجا جرو هو جتشو فيك أبدن جتشو إيجا بيتنا قلتني وأنا سندليدن وأنا سنقولتن تكلينا قريجتشو خناف hojjedha as baatanii hojjechuu baantan taanaan muka gurguddaa kana laal bakka jirtanitti laal bakka jirtanitti dhufnee mataa isin babbasheessuu qofaa harku jirtanii mi dhufnee mataa isin babbasheessuu qofa kanaaf ifin tuffacheessinaa nama yuutuubaroonni Yaman bar biyya galee waan dalagu wallaalee akkas silinjaan akkasana silinjaan yuutuubaroonni Yaman biyya galaniiti waan dalaga wallaalanii isinin jaan
akkasi akka akkasin hin jenneef ammoo hojii bareedaa gamtaa ta'e tachi qabdan san gartee sanumaan asitti boonsaa waan bareedaa dhuftanii hojjechuu qabdan biyya teessan keessa jirtan waan hojjechuu barbaadan mirga guutuu qabdan hojjechuudhaaf wanni isin daangessu hin jiru. Kanaaf jecha maqaa nu rabsiisinaa nu tuffachiisinaa bakkuma isin quba qabaannu sanatti achi deebi'aa waa hojjedhaa biyya fiirra hidhaa biyya namaarra jiraa akka warra suutii jiran akkasin ta'inaa isinime dhaamsa kiyya xumuraati. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.